suuraa maxxansinutu gargar nu baase. Appilikeeshiniin Imo moobaayila keessan irraatii fayyadamtan yeroo waliif bilbiltanis ta'ee yeroo waliif barreessitan beeksisa garaagaraa fiduun kan isin jeeqe yoo ta'e appilikeeshinii Imo beeksisa hin qabne otoo hin jeeqamiin bilbiluus barreessuus kan isin dandeessisu liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala waan jiruuf liinkii sana tuquun daawunlood gochuun itti fayyadamuu dandeessu. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyya kutaa 1 hanga 8tti baradheen xumureera. Kutaa 8 akkuman xumureetti kanaan booddee barumsi naa ga'u jedheen akkuma dubartoota ganda keenyaa afaan Ingiliffaa barnootaa fagoomatti sodaachuun maatii koodhaan biyya hambaan deemaa haal duree naaf barbaachisu naaf guutaa jedheen gaafadhe. Yeroo kanatti haati koostee abbaan koo obbolaan koo mana kanaa maaltu dhibee siif miti ormiyyuu nyaatee quufee galaa jedhanii didanii baatii 2 hangan kadhadhutti hiriyoonni koo waliin deemna jedheen mari'adhe paaspoortii baafatanii harka isaanii irra galfatanii akkuma kiyyaa kutaa 8 xumuranii gara biyya hambaa godaanuu fedhanii haa ta'uutii garuu maatiin kan didan dubartoonni 2 na waliin turanii warri dhiiraa galaana qaxxaamuranii gammoojjii keessa deemuu nutis isaan waliin maaliif hin qunnuu jennee mari'anne haa ta'uutii garuu sunis maallaqa akka gaafatu yeroo barannetti dubartoonni 3 keenyayyuu dhiirota tokkotti dafnee maxxannee waliin deemuu akka qabnu icciitiidhaan mari'annee yaada keenya kanas yeroo gabaabaa keessatti galma geenyee anis hiriyoonni koos imala eegalle guyyaa tokkotti konkolaataa garaagaraatii aanaa keenyaa gara biyya hambaatti miillaan godaanuuf kan kaane nama 11 taana hanga biyya Yemenitti 11 keenyiyyuu waliin turre hiriyaan keenyi dubaraa tokko garuu otuu miillaan imalaa jirru bineensi lafarra deemu tokko cirracha keessaa bahee ishee hiddee ciniinee sa'aatiiwwan muraasa booda otoo nuti magaalattiin siqiin nu jalaa miidhamte bineensi ciniinee sun qorichisaa naannoo sanatti beekamaadha haa ta'uutii garuu gammoojjii namni keessa hin jirre waan ta'eef nama yaafannee qoricha sana argannu argachuu hin dandeenye kanumaan maatii isheetti himnee hirmii baafatanii maatiin isheellee akkuma maatii keenyaa akka isheen gara biyya hambaatti hin godaanneef waa hedduu kan godhanii turanii booddee irratti karaa keenya fala argattee nu waliin imala taasistee kunoo kanaaf geesse kanaan booddee nus ijoollee Oromoota barbaaddannee odeeffannoo garaagaraa funaannachuuf turtii baatii muraasa erga turree booda gara biyya Saawudiitti imala taasisne akka carraa ta'ee daandii irratti gadameessa koo keessatti daa'imni hafee ture kun akka uumamneef baay'ee of eeggadhus haa ta'uutii garuu beekumsa koon ol natti ta'ee yeroon imalus of eeggadhee imalaa otoo hin jiru konkolaataan anaa fi hiriyoota koo qabattee gara Saawud Arabiyaa seenaa jirtu shakkiidhaan konkolaachisaan dhukaasa dhagahuun daandii irraa maqee deemuuf yeroo jedhu baay'een horgufee otuman konkolaataarra hin jiru dhiignis narra yaa'uu jalqabe anaa fi jaalalleen koo gaddaa Saawud Arabiyaa seennee sanuu maallaqas ofirraa finnee waan turreef hanga hiriyoonni jaalallee koo nuuf galchanitti yaala otoo hin argatiin baay'een miidhame kanaanis torbanoota booddee jajjabaadhee hojiis barbaaddachuu eegallee innis dursee argatee hojjechuu eegalee xiqqoo otoo hin turiin anis nan argadhe hiriyoonni koo dubartoota lamaan na waliin biyyaatii ka'an jaalallee kootti bakka dhiyoo ta'eetii hojii argatanii anaaf immoo jaalallee isaanii keessaa tokko daree tokko keessa waliin barachaa kan turre naannoo walitti dhiyootti hojii arganne baatii 2 baatii 3 jahan keenyuu erga hojjennee booda silaa kan walitti qabamnu torbee 2tti takkaa yookiin immoo baatiitti takkaa waan tureef
dubbiin gidduu keenyaa odeeffamuu eegale. Dubartoonni lamaan naannoo jaalallee kootii hojjetanii jaalallee koodhaan ni barbaadu. Al takka takkaa walitti bu'u. Yeroo walitti bu'an jecha shakkii ta'e tokko yoon bilbilu isheetu akkana godhaa, tokko waliin immoo yeroo haasa'u isheetu jaalallee kee waliin haasoo eegaleeraa jedhanii gungumuu natti eegalanii. Ishiin jaalalleen ishee natti dhiyoo hojjetu akkuma ishee yaaddu wanta ani yaadutti fakkaatee yeroo bilbila na waliin haasoftu abalu waliin isin akkamidhaa kaleessa walii bilbiltaniittuu har'oo akkamii jettee jecha jal'aa shakkii qabu natti haasa'uu eegalte. Yeroo kanattanis akka ati yaadaa jirtu anoo yaadaan jiru. Kanaan booddee bifa kanaan natti haasota taanaan bilbila kee narraa cufadhu, dubbii si waliin hin barbaadu jedheen dabalataan nan ishee arrabse. Yeroo kana isheenis na arrabte kanumaan walitti buunee ni wallollaa. Kanaan booddee wanti gooti isheen akka anaan aarsuuti. Yeroo boqonnaa ishee jaalallee koo bira deemuun suuraa ka'uun piroofaayilii godhachuu toora feesbuukii ishee irratti gadhiisuu iimoodhaan naaf erguun eegalti. Kana argee aaruu kan jalqabe jaalalleen ishee immoo gochaa isaanii argaa jirtaa anaaf siyoo maal eegnaa jedhee na gaafata. Yeroo kanatti ani lakkii jaalalleen koo waan akkanaa hin raawwatu, isa waliin rabbitu hin goone malee hanga daa'ima godhachuutti geenyeerraa inaaffaatiin wanti hin godhu hin jiru jedheen deebiseefi. Yeroo kanatti inni suuraa kiyya toora feesbuukii irraa buufachuun ijoollee biyyaatti ergee ediit godhee uffata garaagaraan uffisuun wal dhungachaa wal hammachaa harka wal qabachaa ija wal ilaalaa akka suuraa waliin ga'etti gonkumaa footooshooppii kan hin fakkaanneen lakkoofsa haaraa banii jaalallee isaa aarsuu eegalee. Yeroo kanatti jaalalleen koo maal gochaa jirtuu jedhee anaan na gaafata. Anis maal argitee jedhee yeroon gaafadhu wanta arge sana naaf ergee. Anis lakkii mana suuraa deemeen guyyaa tokkoyyuu suuraa ka'een beekuu ofii jaalallee isaa aarsuuf akkana godhee jedheen yeroon deebisuu fi edaa kan jaalalleen sanatti dubbattu dhugaadhaayii waliin jirtuu rabbi gaa'ela keessan siniif haa eebbisuu jedhee naaf deebise. Yeroo kanatti ani anarraa maal argitee maal balleessee jennaan akkana naan jettaa jedhee yeroon gaafadhu silaas bofa amanuun ajjeesanii erga muka gogaatti hidhaniitii jedhee bilookkana godhe. Biyyaan baa dhufnee baatii 4 booda wal cufne. Mucayyoo sana waliinis hariiroo uumanii niikaas waliin hidhatanii rabbi kan naaf kaa'e hin dhabu jedheen of hin tasgabbeesse. Kanaan booddee dargaggoon inni naannoo kootii hojjetu anaafsiis maal eegnaree hanga yoomiitti teenyee aariidhaan gubannaa jedhee yeroo na gaafatu lakkii sababa keettiin jaalallee koo dhabee inaaffaadhaan jaalalas bultii isin ijaaruu jedheen isan cufe. Eega kanaa inni mucayyoo dubaraa ishee sadaffaa ishee hafti tokkotti haasoo eegalee jaalalas waliin eegalanii bakka hojiis jijjiirratanii walitti galanii waliin jiraachuu eegalanii. Amma kanafe anaa fi dargaggeessa tokkodha. Innis intaluma biyya keenyaa waliin haasa'ee biyya hambaa dhufnee waggaa 2 booda bultii ijaarrate. Dhiira dhabeen otoo hin taane tasgabbaa'uun qaba jedheen jabaadhee hojjedhee of jijjiiruuf cicheen itti fufe. Jireenyi koos edaa namaa akkana dhaayii dhalli namaa waliif jedheen taajjabe. Kanaan otoo jirruuti jaalallee koo duraa kan ture hiriyaa kiyya kan fuudhee qabamee gara biyyaatti galee. Gurbaa isa na barbaadaa turetu itti haasa'e ta'e hin beeku. Kaardii guutee Itoophiyaadhaa kallacha naaf bilbiluun dhiifama naaf godhii akka ati qulqulluu taate gonkumaa hin beekun ture. Dubbiin hunduu amma naaf galee jedheen attaasaa. Yeroo kanatti ani amma darbeeraa dhiifamni isaas homaa hin barbaachisu jedheen deebiseefi guyyaa guyyaan naaf bilbilu eegalee. Nama fakkaattee hiriyaan kee akka sonsaa na hedditee inaaffaa malee homtuu keessa ishee hin jiru. Sababa isheetti biyyuma kanatti nafaa. Kanaan booddee gara biyya hambaatti hin deebi'u. Yoo ati kottu naan jette garuu nan dhufaa. Jaarsa kee otoo hin taane garbittii kee ta'een si waliin jiraadhaa jedhee na kadhachaa jira. Dubbii kana ana qofaatti otoo hin taane haadha manaa isaattis dubbateera.
kanaan booddee ani sittin deebi'u gara biyya kanaattis deebi'ee ni dhufu deebi'ee kan hin dhufu yoo ta'e garuu siitiin otoo hin taane jaalallee koo duraatti deebi'een bultii waliin ijaarradhaa jedhee isheetti dubbate yeroo kana isheen ati dhiiradhaa wanta kana godhiin argisiisiitii wanta immoo waliin ilaallaa yookiin anatu jiraata yookiin immoo siif isheetu lafa kanarra jiraataa jettee itti dhaadatteetti yeroo kana inni immoo ishumti tolinaanaa jettu malee wantan godhu siif asuma taa'een beekaa hanga isheen tolinaan jettuutti garuu homaa sin godhuu jedhee taa'aa jira anis gonkumaa sin barbaadu jedheen ofirraa deebiseera erga gara biyyaatti deebi'ee waggaa tokkoof baatii 8 kan xumure yeroo ta'u yoo rabbi jedhe waggaa 5ffaa xumureen gara biyya koottiin deebi'aa kaayyoon qaba isatti deebi'uuf karoora hin qabu koottu otoo hin jedhee ammuma fiigee akka inni dhufu homaa shakkii hin qabu haa ta'uutii garuu jaallataan garaan yeroo akkuma jedhan kaleessa garaa waan hireef anis isaaf garaan koo hiramaadha kan borii garuu rabbitu beeka hiriyoonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan immoo yaada keessan naaf qoodaa ana obboleettii keessan saawud arabiyaa taabuukirraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa Appilikeeshinii Imoo beeksisa hin qabne yoo barbaaddan liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Beeksisni yeroo yerootiin dhufee yeroo bilbiltanis ta'e yeroo waliif barreessitan kan isiniin jeequ appilikeeshinii Imoo kan duraa balleessitanii bilbila keessan irratti kana yoo kaawwattan lammata Imoo yeroo fayyadamtan beeksisni dhufee isiniin jeequ. Liinkii komentii viidiyoo kan jalqabaa jiru tuquun ammuma kana itti fayyadamuu eegala. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoor. Nagaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaatee tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaatu Yuunifoor seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaafii jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jecha laayik sheer gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaatu Yuunifoori. Guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Seenaa gara biraatiin guyyaa boreen hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif nawwaa horaa bulaa.